Bara kana akkamitti akka nama wajjin jiraatan hin beeku. Hiriyaa gantuu Waaqayyo isinirraa haa qabu isiniin jira. Shama akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkami sa'aatii kana keessanii ani nagaa kooti, isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a immoo viidiyoo hambiraatiin walitti deebinee jirra. Hanga dhumaatti na faana turaa isiniin jedha. Hundisanuu egaa Waaqayyo bara jiraatan keessatti hiriyaa gantuu isinirraa haa qabu isiniin jechuun barbaada. Maaliif jennaan akkuma social media irratti argitan kana torbee darbe keessa iyyuu jechaadha. Mucayyoo kana guyyaa 4 guyyaa 5 achi jechaadha. Mucayyoon kuni lubbuudhaan dabartee jirti jechaadha. Isaaniyyuu garaatti batti da'uudhaaf guyyaa 3 hafe jechaadha. Guyyaa 3 yookiin 5 kana hin darbu jedhe abbaan manaa ishee jechaadha. Mana Mubaarak Tasammaatti ijoollee xaraxaraman kana nama 3 waamanii turan jechaadha. Egaa mucayyoon kuni ulfa jechaadha. Ulfa da'umsaa fi manatti galtee jirti. Namoonni mana ishee galanis dubaroonni tokko tokko dhiyaatanii jiru jechaadha mana mubeetti. Inni immoo nama xaraxare keessa mucayyoo kana jechaadha. Maaliif xaraxare, maaliif ishee kana namoota kaan keessa xaraxare kan jedhu anaafiyyuu gaaffiidha jechaadha. Gaafa san mana Mubaarak jalan ture anumtillee. Ishuma kana sobdee achi gubbaarratti boosii jedhee dubbatee jira. Egaa jalqabarra ka'ee isinitti himaa, isinis yaada keessan koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Mucayyoon kuni mana jirti. Egaa ishiin hin boqonne, ishiin amma lubbuudhaan jirtu kun ishiin garanaa kun akkuma suuraa irratti argitan ishiin ani yaadee mana ishii dhaquudha jedha. Duratti ani sargii ishiiyyuu natu diggiseefi jechaa turte jechaadha. Erga sargii ishii diggistee hiriyaa kooti nama niceetii baay'ee itti madhuun ani nama takkaasiin qabu, nama biyya kana keessa qabu keessa ishiin tokko. Gaafa sargii godhattullee natu sargii ishii godheefi erga sargiin darbeen booda garuu ani irraa fagaadhe. Maaliif wal dhabnee turres minaamina jettee turte. Achi gaafa eenyu jedhu garaatti baachuu ishee argito jechaadha. Da'umsa jalas geessee baga gammadde maburuk minaamina jedheeni dubbattee jirte jechaadha. Sagalee ishee waraabamee jira mucayyoon kuni. Dhufaan jira jettee kootu jetteeni dhufaan jira jetteen jechaadha. Mana ishee haadha mana ishee amma boqottee kana dhaquuf jechaadha. Gaafa dhaqaa jettu gaafa karaa geessuu eenyuun mana jira, bakka amma nama baay'eetti gaaffii ta'e eenyuun mana jira jettee bilbiltee gaafatte. Ishiin garuu akka deebistee maaliif eenyuun mana jira jettee gaafatte jennaan keekii yoo namni baay'ee mana jiraate keekii guddaan bitadhee dhaqa jedheeni malee waan akkasii yaade sana miti jettee dubbattee jirti jechaadha. Eenyuun mana jira jechuu ishii immoo namoota baay'eetti gaaffii ta'e garuu ishiin keekii waliin ga'u laata yoo ishiin bichaan mana jiraate yookiin namni baay'ee mana jiraachuu baate keekii xiqqoon bitadhee dhaqa jettee gaafadhe. Ogguma dhuftee wal si barsiisaa koottu jettee achi mucayyoon kunis keekii ishii bitattee gara mana ishii mucayyoo garaatti baattu kana adeemtu. Gaafa deemtu dubara 3 achi jira jechaadha. Nama 3 nagaa gaggaafattee dubarri 2 biraa gabbaa'anii sana haasaan jenneet ijoolleen 2 sunis miidiyaa irratti dhiyaatanii jiru jecha dhiyaatanii turanii mana bubeetti. Gaafa kana jedhanii nuti biraa baanii ala teenye isaan haasaan jenneeti. Jarri kun wal yaada sila ta'e hiriyaa waan ta'e walirraa fagaatanii turanii haasaan jennee biraa gadi baanee jettee dubbattee jirti jechaadha hiriyaa ishee. Ishiin kun immoo keekii kana murree hundumti keenya iyyuu nyaachaa turre. Anis nyaadheera xiqqoo irraa qammastee lafa goote ishiin kun ishii garaatti baattu kana immoo gulshitee turte jedhanii kaza osoo kanumaan jiranii nyaatanii minaamina jedhanii ashaan gahe. Ashaa jechuun galgala jechaadha. Irbaanni gahe. Ani irbaata mucayyoon achi jirtu ana obboleessaa moo fira jedhanii hojjettee sa'aatii sana amma deeme sa'aatii irbaata gahe kan nyaadhonnan ani mana kootii nyaadhee dhufee jetteeni jedhan. Ani mana kootii nyaadhee dhufee hin nyaadhu hin barbaadu jetteeni turte. Inna sa'aatii ati qeedha nyaattee dhufte silaa tureera nyaadhonnan lakki quufeen jira jettee irbaata kana didde mucayyoon suuraa irratti argitan kuni. Hundumti keenya iyyuu bunas dadaffisnee hundumayyuu jedhanii hundiyyuu kaan qara'uudhaaf jechaadha. Gara kutaa isaanii gallee ishii biratti gannee deemne haasaan jennee nuti qaraanee jedhanii minaamina.
Inna gaafa mucayyoon kun ka fageenyarraa waan dhufteef iyyuu keekii sanis nyaatanii abbaan manaa mucayyoo kanaa immoo hojiidhaaf gara biraa deemee jira jechaadha. Gara biraa deemee jira. Gaafa gara biraa sanii ishiin deemte isaan kun irbaata isaanii nyaatanii rafan jechaadha. Irbaata isaanii rafanii mucayyoon ishiin alaala dhufte kun ishii kana maddii rafte jechaadha. Mucayyoon an biraa immoo ala keessa oofte maal taate jennaan ala keessa xiqqoo ishii miira gaariitti hin dhaga'amu deddeemsite rafan jechaadha. Gaafa rafanii ishiin kun bukkee rafte. Ishiin kun bukkee raftee nuti rafne gaafa kana irriba keessa kan yaa'uun gaafa dhukkubbii eenyu jedhan ijoollee kakaafte natti fakkaate gaafa kakaaftu mucayyoon baay'ee dadhabdee jirti. Ishiidhas kan dura ka'ee nutti hime nuti hin dhageenye. Maal taateenna waan ishiin taate hin beeknu jedhanii dubbatanii jiru. Mucayyoo dubaroota san keessa ishii kana xaraxaran jechaadha. Keekii sanis kan fidee dhufe ishiidha. Kan gurshees ishiidha jedhanii mucayyoo kana. Egaa maal isin jechuun barbaade mucayyoon kun dhugaa dubbachuu fi afaashi keessaa waan ishiin kun iyyuu dubbattee turte jechaadha jalan ture. Afaashi keessaa oomochatu yaa jettee dubbattee jirti jechaadha. Oomocha maal irratti beekte jennaan ani yeroon ishiin namsi ciifte jechaadha baay'ee dhukkubsattu oomocha afaashi keessa yaa jedhanii turani kan dhukkubuu ishii sargees mucayyoodhuma kana jechaadha namaan biraa odoon taane ishuma amma suuraa irratti argitan kana warroonni dubarri lamaa sun immoo isaan ergasii nu kaaste erga immoo mucayyoon kun laaftetuma jirti garuu bilbiltee abbaa isaan beeku silkii eenyu gooteeti. Duute jetteeti silkii qoma keessa godhattee kaatte jedhanii egaa akka xaraxaramtetti mucayyoo kanatu xaraxarame jechaadha namoota sadi san jalaayi ani wajjinan hiriyaa ishii malee hin qabu jettee dubbattee turte waaqayyo hiriyaa gantuu hiriyaa akkanaa waaqayyo sinirraa qabu maaliif jennaan mucayyoon kun lubbuu nama lamaatiin boqottee jirti jechaadha sanis ta'ee harka namaatiin. Namni sajjeesu ishiin kun sajjeestu namni biraa sajjeesu lubbuun mucayyoo kana nama lama wajjin boqote jechaadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko nama gaddisiisa lubbuu nam tokkoo miti kan ba'ee jiru lubbuu nama lamaati. Baay'ee nama gaddisiisa. Aga barbaadde mucayyoon kun namoota baay'ee shakkanii turanii abbaa manaallee gaaffii gaafachaa turan jechaadha. Ishii kana dura odoon fuudhii waggaa lamaan dura haadha manaa qaba haadha manaa sanii wal ta'uu dinnaan gargar ba'an jechaadha. Gaafa gargar ba'anii ishiin fagoo jirti. Ishiin wanta akkasii gochuu miti ishuma kanatu ishiin abbaan manaa ishiin kun nu kataattalaa turte. Hiriyyummaadhaan turan iyyuu malee walitti qirwal jedhanii jiru jedhanii dubbatanii jiru. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko nama gaddisiisa akka nam tokkootti baay'ee tokko na gaddisiise. Waaqayyo lubbuu ishii amaaru ammallee reeffi ishii gara biyyaa hin galle jechaadha mucayyoo kana. Lubbuu nama lamaatiin boqottee jirti. Wanti ishiin taate harka namaa akka ta'e hin beekama jechaadha. Garuu abalu namni ajjeese hin beekamne garuu kan xaraxarame mucayyoo amma suuraa irratti argitan kana. Rabbi bara jiraatan keessatti hiriyaa gantuu sinirraa qabu nama hiriyaa gantuu irraas fagaadha isiniin jedha. Gaafa hiriyaa godhatan hiriyaa dhaabbataa godhadhaa isiniin jedha. Dhaabbataa godhachuu hin dagatinaa waaqayyoo hiriyaa gantuu sinirraa qabu dhugaa waaqa kan akka ishii kana osoo wajjin nyaatanii dhuganii nama nyaachuu waan nama oolchuu dhugaa waan